Willa. ما كان Tokko qofa gurdii waliin na argite malee. Suuraa biina magarsiiftee fi kaan magarsiiftee tokko bareedu. Gaafii si gaafadhu. No, ani kasiin jedhaaru shamisii adii fi adiin isiin agarsiifte tokko siin jedhaaru. Bareedduun kana jedhaarti. Kun naaf dhufee jira. Tokkochi kun naaf dhufee jira. Ergiteertu tokko. Tokko yaa. Tokko kun dhufee jira. Qaama isiin agarsiifte. Ani kaameraa irratti hin argaara. Kaameraa fi lafatti uffanni garaagaraa bariin beekamu namatti. Bane Kana ayyee. Kana suuraa qajeelaa. Kaatee ergitee badeema. Kaatee ergitee. Qoy. Yaa. Qoy kabiraallee hin jira. Qoy. No kanaa kaatee ergitee bani kama shurraabii kanaa. Hayyee. Kama shurraabii kanaa ergitee bani kaa dubbii jaraa finna. Ish. Shurraabuutii kanneen keessin si ergitee jechuudha. Ati kana ergitee fi kaatee ergitee qabirratti. Takkatan hayyee. Takkatan. Hayyee. Amma eessa jirta ati bakka uffata kee kaawwan bira jirtaa? An uffata xiqqoo namitti bira jira. Dura isin muddisee mee? Yee arginee jirra uffata. Mee uffata kaan irra gattu gama kaasiin si ergite irratti viidiyoo warri murteesse haa murteessu. Mee ilaalame? No achuma qabi jalli. Inti xiqqaate moo karariin tokkuma moo akkami? Baaliyyoo isinitti muddatu rabbi jedhi. Ariyaanii karaa kana na ergine. Ammallee uffata kana saayiziin xiqqaadha bar maamaayaa asirra yoo asii achi ilaaltu amma uffanni kunniin xixiqqaadha shamisiin. Bar saayiziin jenne yaani. Kana jedhe isa kana na ergite shi kaawwan maaliif kadaamanii xiqqoo na ergiteedha. Sigaleen bareedu. Bifallee naan ergine. Bifallee naan ergine. Bifni si jalaan jijjiiramne saayiziidha jechuudha. La saayizii miti uffanni ani isiin ergitu waan tokkocha kana waan fi tokko miti karariin waliin garagalee. Tokko kana bareeda na ergitee kaawwan sirrii jettee barisiinu. Ati afaanii waan jedhin kana ajaa'ibaa. Amma baaliyyoo maal si fakkaate ni beektaa? Baaliyyoo amma uffata namni baay'ee miidiyaa irra yoo ilaalu kaameraan piichariidha waan ta'eef hin addeessa uffatuma magaala kan bifa biraan yoo bira ga'u namni waan biraas. Ila dhagaye ila mee wanta kanaa qabadha. Ila. Bani shurraabii libbii qabsan bani shurraabii libbii qabsan bani. Kana. Ila isin himaa jira ka. Kana birrii 200 na ergi jedhe akka isinii galuuf. Ayyee. Okay. Ammallee gadi bu'ee birrii 400 waan ta'eef adda baasee isin hima. Kanallee 200 na ergi jedhe. Ayyee. Tokkocha kana na ergitee kaawwan naan ergine. Kaawwan si ergine. Kanniin naan ergine. Okay. Kamitti ergitee kam si erguu dhabde kan si erguu dhabde nutti agarsiisi. Kanniin naan ergine iyyuu. Kanatti ergitee kanneen siin ergine? Ila kana qofa na ergite adii kana isin muddisee mika jala. Adii sabbiidha. Kanatu sirrii naa dhufe wanta dhibbaa furii keessa. Kaati kanneen ajajattee? Ergee naan jette. Okay jedhee fudhadhe. Hangam kana naan ergine. Okay. Isin bal'aa kana naan ergine. Achuma dhaabe. Bareedu sanyii jawwee. Bareedu. Tokko moo tokko. Waayee ni dhagahamu. Kana namni martuu ijaan argaa tokko moo tokko miti. Kana namni martuu ijaan argaa tokko moo tokko. Gurdiin tokko miti garuu gurdiin yaani gurdiin bifaan dhufa waan ta'eef gurdiin isiin mul'iste kunii fi amma isiin garsiiste sun tokko miti. Wadhaan isaa garagara gara. Wadhaan isaa garagara yaa tokko miti. Ayyee kabiraa ibaafadhu. Tokko miti jedhaarti ishillee. Tokko miti yaa. Ol deebina waash. Ayyee waan uffatu si jala taphalaa jee baas mara. No sagalee waan si jala taphalaa jee. Asirraa jechuun. Yaa. Uffata kanneen itti ergani kana an barbaadu kana ergite keessaa kan hin barbaanne kana dabalteettu viidiyoo waraabee itti erge jechuudha. Ayyee. Sagalee tiyya wajjin jechuudha. Ayyee. Uffati kun keessaa hambiftee kootii birrii 100 keessaa hambiftee shiita biroollee sin mul'isa keessaa hambiftee jirtu. Namarraa naafuudha jettee fuunee geessinee fi uffanni kun wanni tokko wanni nama dhibu keessaa wanni uffanni fiiltarii waraabanii ijoolleen viidiyoo waan akkanaa na ergite walitti ergitu kun yoo normaali nama bira ga'uun jijjiirama. Kitaabarra jira. Yaa na jedhaallee. Sayin wanni keessaa hafee yoo jettu ifnaan lettera isaatti ilaalletti nama dalagaatii shooppii biizii taatii wanni dagatti jiraachuu danda'a hin beekamu.
So irreega ofii waan na jalaa hafeette ani ilmoo qaba ilmoo tiyyattiin haqa namaa galuu hin barbaadu ifnaan illee kadoo gortu taate sii gadee haqa namaa tokko waan ilmoo tiyyattiin galuuf waan hin barbaanneef ramadaan iyyamattaa wushat alfalligim eraasoo ani isaaf asibaatiin garan amma galchaa fodoo hojii kan kee argu jechuudha. Een waajta een naannoo birree kaalech wallahi yoomal qiyaama al ta'ullaati maan ilmoo guddifachaa jira biyya kana keessatti. Ayye birri ino dhufte birri meeqa iftu kuma kijiba yoo ka fiddu taate Allah asa uffata adda baasee sitti maani kijiba wani jedhamu uffata tokko waliin herreen ayye Koppiliin kee godha. uffata fidee maal Okay, cufi warningi kennara. ayye Ilati maaluma dalagaa koo namni dalagaa ofii dhaabee barastaa. Maayini sireetu muyyati. Birrii kuma tokko fooyyatti silaawwanne. Kuma tokko fi dhibba tokko soddoma kaachura mul'isa. Kuma tokko diraamu. Sirraana buusuu ka'ee koppiliin kee godha. Kuma kudhan naa guuta. Muyyatiitu agarsiise kaawwanni amma koppiliin godha gaayis please koppiliin godha. Bareeffala ayye dhufee jira Waan agarsiise mannaa taatu kaasa. Sila ችግር የለውም። እኔ ምን ሀቃሲት እናለለው ፊትን ደበርሲን ከነ kuma tokko aboon ብር ችግር ካለባት ኖ ማንም ሀቃፊ ሀቃቂ ያነ ደበርሰ ሲንከ ነው ሀቃሲ ሞናት ታረታናኒ ዴቢሱ ፊተንዳ giifti Koppiliin kee godha. haa hin nagaa uffata fidee moo binne uffata hayyaa suuree laa sira maal dalagaa koo ishee matee isa deemte birrii sitti mee bar birrii si agarsiisee mi'aa warningi kennan dhufee bar ayya maasii eegaa jiraa miree uffata fidaa artanii uffata Afaan fidaa jiraa dubbadhu, uffata ganna keessa agarsiise. Oma akka mul'isa baasaa fi uffata ganna itti asiin birrii irratti qotoraa dubbata ayyee dubbadhu. Gaayis bari isin mul'isee bar Koppiliinki godha gaayis agarsiise viidiyoo banataa arti koppiliinki godha. Koppiliinki godha gaayis koppiliinki oofaa viidiyoo banataa waan jirtu. Mee takkaa koppiliin kee godha Wani banna video. warneen kinatti kenne. Sila jara namu jettii nan teettee raftii sila. uffata guddisee rakkoo qaba Rakkoon qabu mul'isi. suuti baaliyo Nama na rakkoon qabu Warneen mul'isi. kina dabaasa baaliyyoo. No sin baasu. Wallahi sin silkii waasappii mul'isin malee uffata rakkoon qabu mul'isi. Uffata ayye mul'isisu. esh Warneen kee godha shi gaayis birrii illee walumaan dhaya haqa isiin barbaadu takkattiisi birrii dhaya ammaan tan akkuma isin mul'isuun tokko mallattoo tiiktaakii kennaa marti keessamee wanni kana wanni kana maqaan hin barataa. mallattoo Amma maal godhuu qabdi? Kana ni fedha kana addaan babaasi mul'isishi. Akkas Immoo kana jala hafeeraa akka kanaa barbaada. yaa kanaafuu qabaddaa isin mul'isa qabaddaa qabaddaa maali ujooti achi qabii kaameraatti gadi qabee achi daddarbi ujooti firfirsee jechi. ayye yaa akkasitti Meetu galata. kana takka dhufeera jedha Ajaa'iba. Okay. Galata. Maayee silkii miti uffatuma Uffanni fi original uffatuma si eenyu dhufe fidi. Warneen kinatti kennaa jira gubbarra andee lingarash qoy takka. አስቲ ቆይ ከፋቱማ የልጨርስ ቆይ ምክንያቱም Haafisa እዚህ ጋር turis, haafisa turis, haafisa turis faatu. ለአንዴ ላስረዳሽ ማሪ Saabaa eegeessite. እኔ ነገም እኮ ስራ ገባለሁ ሱቅ ከፍታለሁ ልጆች አሳድጋለሁ የልጅ ትምህርት ቤት አለብኝ ስንት ነገር አለብኝ የልጅ ወተት አለብኝ የልጅ ትምህርት ቤት አለብኝ Haafisa ሱቄን turis. መዝጋት አልችልምና ማለት ነው ዋሊሲ ናንጀቴ ኬሳ ባሊ ዮና ያደዳ ዋንተ ፊ ቀርሺ ዲባኒ ወንቲ ናን እርግኔ ናንጀቴ ኮቲ ናን እርግኔ ናንጀቴ ኦኬ ጀዴኒ አመስ Kana dhiisi gaati. Kana dhiisi. Maali isin jedhe beektaa? Maali isin jedhe beektaa? Dibba furii gurdii siin jedhe naan ergine birri dhibba lama shantamaan na ergite naan jette tamaan Ammaanoo nama tuyyisuu hin barbaadu sii galee. no maanoo kabbaa kiyya Waan ani isin mure isin lachuun fudhatan. abballee nuuf beekaa barbaabaa kiyya Yaa abbaanoo beeka isin lamaan of beeka ani isin hin beeku. beeka asillee na beektee akka waan isin na biraa qabdu anillee moon beeka waan isin Hin biraa beektan isin dhageeffadhu gaa isin lamaan of beeka malee baariyyoo waan ani beeku jiru sii ta'uun kana fudhatta. jaaban Dhageeffadhu sii ta'uun fudhatta. Isiillee ta'uun fudhatti sii galee. tamaa Malee waan keessa lamaan keessa waan ani beeku takka hin jiru sii galee atillee dalagaa kee dalagatta isiillee dalagaa ofii dalagatti. Achirman gad dhumatee jira sii galee. Waggaa meeqatti dhufu? Atillee dalagaa kee dalagatta deemi dalagaa kee dalagatu deemi warra kee baasee. ayyee Bor sa'aatii nu sheersi goonetti dhageeffadhu sa'aatii faatumaan laayifii seentetti. galgala isinitti mijatu sa'aatii kana booda sila firii ta'e isinii wajjaasa saa kana No galgala waan daqiiqaa takkaatii bar kuni ka borii jechuu.
ማላ ከጎቱ ቤታ ኢፍቱ ቦር ነገ መረጃሽንም ጀርጀራን ሳይሆን ሲሌን tadi irree keessan addaan akka baratanii deemtan sii galee Naaf dawwalaayyee. go ahead ciao bye inni akka balee biyyifti dhugaa qabaa iftu dhugaa qabaa wanni jedhamte akka hin jiru sii galee akkana birrii ilaali isin lamaan akkana miniqniqi innoo nama dalagaati saamee kan bira teette deemteerti sii galee borkoottu dhageettee waliigallee lubbu waliigallee madaamii ta'e asfaqqachisiisi hin jarjariini hasaasaa nutti naasanii namitti ta'e asfaqqachisiisi. Uummatee jira boo uummanni jala dhumatee maal abboo wallaahi billaahi uummanni jala dhumatee maal abboo takkatti hin deebisan borree jechuudha akkas isiniif neetiin deemnaa galatooma amarti keessan giifti dhageettee miti haasaa bira haasaa uummata kan feenu yaa Bakka. sigalee kana booda jechuudha iftuun manni isii manaattuuti Dammoo mana wanni isii jechuun iyyuu sigalee maaliif nama dalagaa waan jennee ni fudhatti iftuu galchaa'u. Okay, baadiyoo fi Fatuma suuraa intani footoo hin posti aragachuun ahun taansalli. Amma sa'a kana daqiiqaa kana buuftu daqiiqaa kana. Bakka bir እንድታነሳ ያኒ መሻገር kibiri hoyituun barbaachisu amma kaafti amma gabuutee kaafti. Dhageettee? rakkoon qabu giifti. Okay, nagaan bulaa kalaas. Galatoome silaa kabbarshee ስለመጣሽ እናመሰግናለን። Giifti giifti ቢፍቱ jedhama qashti. hin nagaa maal jette baaliyyoo footoo isii kapoostii goote kaasi. ani bar footoon kaasa rakkoon qabu Bakka kaasiin jennee miin kaasa rakkoon qabu rakkoo waan akka waan isii as keessatti haasa'uu mirga hin qabdu. Dhageettee sa'a kanarraa waan isii kilmaata kaasuu mirga hin haasa'uu qabdu. mirgan qaba habiibee Hin qabdu mirga maaliif hin qabne beektaa? mirga hin qaba Boor qaxaroo walii kenninee rab Qaxaroo si kenninee jira laa mirga hin qabdu hin jedhin ka an mirga hin qaba mirga hin qabdu kaamaa qaxaroo si hin qabne bara. mirga hin qabda rakkoon hin qaba habiibee mirga hin qaba jaaladhee osoo hin taane gidditti abbaan fedheyyuu mirga qaba birriitii hattuudha hunduu dhageeffadhu yoo akkana taate haala kanaani haqa kee Faatuma dhageettee mucattii tana na dhageeffatu hima sa'aatii kanarraa na dhageeffadhu mana kee galchitee waa mucattii tanaa dubbattee kabaaliyyoo kaatee taa laalle dhageettee ijoollee biraa tamada wanni nyaatte fidi iftu deemi dalagaa kee dalagadhu shamtuu nusiif jennee asirra teennaa mirga qaba jettee haasoo bututtuu nu barsiif jennee asirra iyyinaa kabajaan isiin deemteen argitee kabajaa isiin deemteen nama kabajaan beektu kabaja namaan qabdu siif jennee saamee kasirraa iyyaa jiraa baran hoola dalagaa olee galee ajooyitu ila miidhaan wasa kana ijoollee kana hattuudha atillee hattuudha isiileen hattuudha isin lachuu isirra dalaga viidiyoo atillee hattuudha nafta kan uffata sirraan bitan isiileen hattuudha isin martuu hattuudha leebaadhan mana ayinatis binoo mujattiin nagaan deemte deemaa iftuu irraa uffata bitadhaa wallaahi billahi manda iftuu ana beesaa ana sii beesaa ana piroomeeshin sii dalaga iftuu mee namni yoo dubaa hin keessaa akka dooktoriif saasanii namni sirraan bitatiin ni argita kijibdu huleettanya dhageeffadhu huleettanya dhugaa jirtu walitti himne walitti deemnaan kabaja nama kabaje dura kabaja namaa qabaadhu si galee wanni ati dhugaa kee bursii baasuuf ani isiirra muruuf wanni ani deemaa jiru siifi. Baaliyyoo baran kabajaan dinnee bar. Waan an siin jedhe maan fudhani waan an siin jedhe maaltu si geessi dhageeffadhu dubbii isii maqaa isii wala kilmaata akka dubbachuu mirga hin qabdu siin jedhe siin hin jenne ishii maa jettee fudhatin siifi mikaa sirra taa'e runu. Isii kabajaa jira baran baaliyyoo baran. Kabajee dhageeffadhu kabajuu baate jecha an siin jedhe irratti waan isii keessa dubbachuu mirga hin qabdu fixannee qaxaroo boris sii qabni siin jedhe ishii jettee gadi hin buutu. Enu birrii kee raasii fuudhana malee. Waaqoo amma gurraan dhageettaa nama jedha hin dhageettaa miti bor sa'aatii faatumaan agarsiiseen jetti koottu dhageettee viidiyoo isii gadi bu'ii kaasi sa'a kana jechuudha daqiiqaa kana si galee bor dhuftee birrii kee isin ilaallee birrii kee fudhatta si galee waan ani isinitti mure dhageettee. Situ dhugaa qabaa isi dhugaa qabaa hin beekon dhugaa jirtu sin lamaan jirtutti akkanatti ilaala akka isin miidhamne akka isin miidhamne qixxee isin mura sii galee. Baaliyyoo qoy waan takka qoy dammoon arrabsin nama ishi maaliifi maatiin. Nama arrabsinii miti sii barate sareen waan giftee barnu sa'a tokko sii biyyinee dhageeffadhu. Laa akkas ta'ullee bar ana keessaan kootu arrabsi malee asirratti bar faamii. Maaliif keessaa si arrabsa maaliif keessaa si arrabsa as gubbaa dhuftee maqaa nama balleessitee. Adaba qabna nuti suuta. Adaba ka qabdu safuu cabsu naasee. Wanni jettaati kanneen attuudhammaa jettaa. Waan safuu cabsu naasee. Adaba ka qabdu maaliif akkas jettaa dhageeffadhu adaba qabdaa mi'a. Asii waan barbaade nama arrabsuu dandeessi kun safuu. Hin dandeettu nama takka arrabsuu mana kanatti manni mana arrabaatii miti kun nama takka kalaama takka. Ani bar nama arrabsaa jiru. Dhugaan itti bahu kun.
Nama dhaggeeffataa gurraan nama dhaggeeffataa gurraan bor sa'a kanatti kootu dhageette birrii kee fudhachuu barbaadaa meetu. Manna wani biraa wani si sumarre. Erga ganzaba kee fudhachuu barbaade ganzaba keetiif erga dhimmamti maa inni wanni ati kana si goggodu. Bar namni dhugaa qabu afaan takkan dubbatu Oromoo namni jedhee fudhatee ishee deema. Ati rakkoo qabdaa yoo siin jedhee waan akkam goota. Maaliif isiin calliftee maa tarte? Waan isiin jettee nin kennaaf jettee maa tarte isiin? Akka dalagaan isiin banneefi mi? Ati illee akka dalagaan kee banneefi mi dhugaa kee kan soqaa jirtu. Maal gocha minni keetta? Us jettee calliftee deemtu maal karayyuu kadhataa dheekee si dadhabde. Hadda guyyaa kana mujattii isaa kanatti noo ifindee jennaan maa akkana godhattaati. Dhageette? Maayoon kan na kadhatte? Maan na kadhatte? Ka isii wal kadhataa turtan si jedhe keessaan. Okay. Sanuu nobsitee miti. Maal dhagaa itti ilaalan malee raayidee bitee dubbii waan isin fiduu laala waan isin badee dhaabee argite. Atiin waan akkanaa miti dhaggeeffatu birrii takka dhaggeeffatu itti ba'a. Ishii jettee afaan kee kadhaadattee dubbii asii dhumattee bor dubbii keessii finna dhageette. Hayyee jedhi. Hayyee. Maa hayyee jedhi jettaan ofii isiiti hayyaa jettu. Laal borsaa viidiyoo laal amma laal argitanii haati hattuun ilmoo namantu jedhan amma kolfiti laal argitanii reef baaliyyoo onneen dhadhaatte jetti laal argitanii haati hattuun ilmoo namantu akka kolfitu argitanii amma. Onnee miti onnee. Baaliyyoo kun hin jedhe dhaggeeffatu maayindii kiyya dhaggeeffatu diifi sihii miti dhaggeeffatu sihii miti 800 namarraa fuudhan as taa'ee Suudaan Arabiyaatti birrii Itoophiyaa 800 si galee ani biyya Awurooppaa keessa taa'ee Suudaan Arabiyaa 800 namarraa fuudhe si galee. Waa takka bichaadhaan jecha takka bichaan. Kanaafuu minni bakka borutti qabaa fi bakka borutti qabnee ramaamayee borutti. Qabnee jirra. Nagayatti deemi bakka buusa gad. Guyyaa borii kottu dhumatee jira gaa'is akkanatti bareedduu tiyyaa maaliifi. Irriba dhabee taa'ame yaani haqa baasuuf hendee ta'e akkatti. Dhugaa warra Dubaay akkanatti dubbachuu keetiif wallaahi rabbi nagaan si haayiku argite ofitti hin guurini. Kana piizaa itti argite nyaatini salaaxaa nyaadhu daabboo nyaadhu si galee. Adda addaa kanneen nyaadhu waan gogogaa nyaadhu dawoo heddaam muuzii fi abukaatoo argite ofitti hin naqin dhageette rabbi nagaan si haayiku. Maali mucaan furdaan? Wanni si dhufa. Gisee meeqa marqa nyaachuu jedhe siin jedhee si barreessa koomee. Yaa bakka daanii. Amma gaheera inshaallah marqa nyaachuun. Assalamualaikum. Waalaikum salaam. Akkasii bakka abannaa taachuun bataam dadhabee jira. Galatooma amarti keessanuu. Waayimachuu dhamee dhiifa wajjin narraa fuudhamee. Maal taate meeshii dadhabe? Ayillee hawwiita jedhamtu isa irraa uffata xalabadhee jechuun uffata ammara dhiiste uffata biraa naa fidde achi naa qayyar jennaan yookiin naa qayyarii jedheen dura hin qayyaru jettee ishi suura kee gasi baasannaa ati suura jabaatti shorxaa fidee lakkoofsa madaa bakka itti daladdu shorxaa si fida mee suura kee gabbaa seeraan gaafa. Bakka diippoortii goona dhageeffatu diippoortii goona. Qabdaa miti? Faatumaa keessaan dubbisii itti ergi waan maraa dhageette? Ciao. Akkasii gaas galatooma amarti keessaan nama takka wanni takka fuudhiin fattuu shishii dadhabnee jirraa bakka. Akkasii Bakka bobaa ajaa'uu dandeetti. Uffata akkasii uffatee yeroo beeksisu shittaan bobaa sun uffata bahuu danda'a. Dhugaa keeti. Malee kasargiin dhaqanii achi dhaqanii deebisanii nama gurguran jedhan sana Allahu aalam hin argine ani jetti. Sanatti beeku. Kasargiin illee jira anis naggaadee Hayyee simata deebi'aa malee bareedu. Kasargiin dhaqaallee godanya matee takka tulaayii fiirra taa'ee ammaan sakkartillee hin beeku. Gaafa wayii laayii marateetiin beektaa godanya maante wallaahi billaahi jette. Uffata sargiin dhaqanii deebi'anii godhatan muluun warra Dubaayin keessa jiru warri mana uffataa dalaguu fi warri mana uffataa qabullee jettee mucattiin ol baaftee nama 500 gallatti hawaasaan dhugaan seene kijiba jedhee jallisee wanni kun no maasi fakkaatanii maaliidhani beektaa? Namni cubbuu sodaatuu fi namni cubbuun sodaannee jira. Namni tokko haa ta'u ittiin dhaqee ka'ee wanni kana jaalanneen fedha ofirraa gurguree dhiisadhanii gurguruu danda'an mikinaatu uffanni wal fakkaata waan ta'eef. Akkasii dhugaa. Garuu namni hundi tokko miti kaasan Allahu aalam yaani yoo namni biraa ka godhu ta'e aniin godhan jedhamu yoo an ka godhu ta'e ka biraan godhan jedhamu. Namni tokko uffanni kun narra taraa yookiin immoo naayyuu ta'ee hin jiru barbaadu ofirraa gurguradhanii waan naggaaddee ta'aniif gurguruu danda'an. Okay. Dhageettanii miiree moonna saddaasiin baate biyattii waan dhugaa dubbatti. Kama duraa mana godhatanu naggaatee waan ta'aniif fidanii achitti darbanii gurgurachuu danda'aniidha. Kun amma bifa haara waan dhufe si galee bareedduu akka aadiyaalii teekinooloojii sammuun isii cinkillaatiin nama dhugaatii yaaduutti akka nama ijoollee mana madaamii yaaduutti dhugaa jirtu lafa keetti. Qabadhaa waan tana saayikooloojiskaal
Garuu nama hundaa miti baaliyyoo henna gannoo qaalla bakka koo yaa nama hundaa miti nama hundaa miti yaa dhageeffadha huccuma mana duraanuu bitatanii kaatanuu fidanii suuqii gurguruu jalqaban kaan godhatanii jechuudha addisii teknooloojiin keessan akkana deemuu qaba. Mucattiin waan dhugaa dubbatte nama hundaa miti laal nama akkasii fidee gurguratu jira waan suuqii qabuuf waan abbaa suuqii ta'eef. Anamma kana haarawaa dhagee ilaal kun amma bifa haarawaan dhufe. Ka ammoo namni tokko uffanni ajjaa mina jedhu uffata godhatanii gurguranii jedhanii isaan immoo laazima godhatan akkamii bitamee akkamii arganii bitan yoo godhatanii viidiyoo hojjetanitti hin mul'isne hin bitan. Baay'ee. Laazima godhachuu qaban. Galatoomii bakka sanii waa wayii si gaafadha bareediyye. Bareeda na dhufte. Waa si gaafadha taaptaap koppii liinkii godhaa gaas kuma kudha lama galaa. Waa si gaafadha bareedu hayyee uffata kana wayita godhatan rakkoo qabaa yoo deebisanii miican erga bobaan akka jaawar gambooda. Yaani maal akka ta'e ni beektaa baaliyyoo. Yaani uffata godhatan kana yookiin immoo namni hundi suuqii hin qabu bara amma biyya kana namni hundi isaaf suuqii hin qabani. Yaani suuqii namaa dhaqanii fa'aa viidiyoo hojjetanii beeksisanii gaafa namni gaafate achi fuudhanii gurgurani. Uffata namaa ammoo fuutee miicuu hin dandeettu kaa uffata abbaa suuqiidha. Okay naagalee jira ammallee dubbiin sii galtee bareedu waan isin jette dhugaa achi dalagaa turte siilee manuma mana ofiin qabdu kaampaanii namaa dalagaa turte. Ani akkasuma hojjetaa. Yaa Yoo suuqii qabaatanii yoo dhaqanii mana galanii uffata namaa miicuu hin danda'an. Akkasumatti yaa achumatti viidiyoo ittiin dalagatanii deemanii booddee hin gurguranii yaani akkasii fuudhanii uffata namaa miicuu hin danda'an. Ammoo warri suuqii qabu immoo warri suuqii qaban warri gurguranii yaani uffata yoo kaartooniin tokko dhufe kaartoonii tokko keessa uffata tokko nama kennanii haa uffataniif malee uffata hunda uffisan namatti. Kan jedhu uffatan sanii warruma dura viidiyoo dalagate santu dhaqee irraa fuudhuu danda'a. Maashaallah. Dhageeffadhaa kaa waan kanarraa of qusadhaadhaaf mucattiileen dubbatte bareedduu rooma jiru dubbatte suuqii maraa miti jettee ka waan akkana dalagu dhugaa jirtu lafa keette isinii galee. Mucattiin maal taasisa giiftii? Giiftii? Sila maaluma sila zaaba keessatti moo jaannata keessatti sila maaluma taate rabbii jedhi kaasa seena. Ishi gara asaa keenyaatti deebina. Daqiiqaa takka bichaa seena giiftii daqiiqaa takka seena.